sagalee Waaqayyoo keessaa macaafa qulqulluu baatanii kan jirtanii mul'ata boqonnaa 2 lakkoofsa 17 akkas jedha maqaa Yesuusin nan dubbisa. Namni gurra qabu isa Hafuurri Qulqulluu waldoota kiristaanaatiin jedhu haa dhaga'u. Isa moo'uudhaaf mannaa dhokataa sana keessaa hin kennaaf. Dhagaa calaqqisaa maqaa haaraa irratti caafamee tokkos nan kennaaf. Maqichas isa fudhatu sana irraa kan hafee namni tokko illee hin beeku kan jedhudha jedha. Ameen. Hafuura Qulqulluu dhaga'uu waan jedhu irratti yeroo gabaabaafanii sagalee Waaqayyoo dhaabalatti dubbadha. Waa'ee Hafuura Qulqulluu jireenya keenya keessatti namummaa keenya keessatti keessumaa dhaloota kakuu haaraa keessatti deddeebi'amee yeroo baay'een dubbatamaa. Dhaga'uu inni jedhu garuu dubbachuu Hafuura Qulqulluu karaa kam akka ta'e akka nuti hubannuudhaaf baay'ee daandii nuu ta'a waan ta'eedhaaf. Waaqayyoo biyya lafaa kana keessatti gaafa laaltanii uumama biyya lafaatii kaasee amma har'aatti biyya lafaa kana keessatti Waaqa biyya lafaa kana keessatti hojii hojjetu Waaqaaf lafa guutee kan jiru Hafuura Qulqulluu isa hojii guddaa hojjetu Waaqa biyya lafaa kana irratti qabeenya warra Waaqarraa warra ta'an amantoota wajjin hafee kan jiraatu kennaa guddaa Waaqayyo kenne Hafuura Qulqulluudha. Gabaabaatti onsinii hiikee Hafuurri Qulqulluu matuma isaatii Waaqayyoodha. Sadan Waaqayyo tokko keessaatii Waaqayyoodha. Waaqayyo keenya qaamaan sadiidha malee yaadaan sadii miti. Sadan Waaqayyo tokko gaafa jennu Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Hafuura Qulqulluudha. Yaadi isaan yaadan, akeeka isaan akeekan, sagantaan isaanii, hawwiin isaaniif galmi isaanii waan tokko bichaadha. Inni iyyuu maalidha? Warra isaan fakkaatan biyya lafaa kanarraa qabeenya isaanii guyyaa dhumaatti sassaabbatanii sadan tokkummaa Waaqayyo keenyi tokko sagannu sanaan guyyaa dhumaatti abdii jireenya bara baraa qabeenya Waaqarraaf warra kaadhimaman biyya lafaa kana keessatti yaada tokkoon warra eeggatanidha. Egaa Hafuurri Qulqulluun gaafa laaltan biyya lafaa kana keessatti hojii hojjetu qaba. Waaqayyo Abbaan hojii akkuma hojjechaa ture, Waaqayyo Ilmi Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos uumama biyya lafaatii kaasee isa duras kan ture biyya lafaa kana keessatti hojii guddaa hojjechaa kan ture har'a ammoo biyya lafaa kana keessatti ija namaatti mul'achuu yoo baateyyuu bara Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaarra yeroo ture foon uffatee dhufeera mul'ataadha adda ba'ee beekama Waaqas ture namas ture. Bara kana garuu ija nama foonitti mul'atiin malee warra iji qalbii isaanii baname Waaqni jabaaf Waaqni guddaan dandeettii guddaa kan qabu humna guddaa kan qabu Hafuura Qulqulluu inni jedhamu warra biyya lafaa kana keessatti hojii guddaa hojjechaa jira. Hafuurri Qulqulluun garuu hojii karaa inni ittiin hojjetu dubbachuudhaan hojjeta. Hafuurri Qulqulluun yeroo kamiyyuu nama kamiifiyyuu iddoo kamirrattiyyuu haala kamirrattiyyuu hojii beekaa hojii inni ittiin hojjetu garuu karaa dubbii hojjeta. Waaqayyo Abbaan duraan dursee uumamu biyya lafaa dura karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos sanu jaallate biyya lafaa kana keessatti akka dhufnuudhaaf immoo sayyaadaan qabee nu waame erga nu waame immoo biyya lafaa kana keessatti yaada isaa keessatti waan yaada sana nuuf raawwachuudhaaf karaa Hafuura Qulqulluu dubbata karaa Hafuura Qulqulluu raawwata. Meerka mirga ol kaasaa Waaqayyo waa'ee koodhaaf jedha ayyaa. Uumamuu biyya lafaa dura waa'ee koo yaada qabaidha. Isa yaade immoo jedha ayyaa. Karaa ilma sana waameera jedha. Ani waamameera jedha ayyaa. Isanitti waamameef jedha ayyaas. Kan naa hojjetu jedha. Hafuura Qulqulluudha jedha ayyaa. Nam tokko afaanii baasee ameen haa jedhatu. Waaqayyo Abbaani biyya lafaa kana keessatti akka eenyu dhufee akka jiraatu eenyu ilma isaa akka amanu otoo biyya lafaa kun hin uumamin dura karaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos warra qabeenya isaa ta'an warra dhuunfaa isaa ta'an otoo biyya lafaa kun hin uumamin dura yaada isaatiin qabe maal godheera nu waameera. Erga garuu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos karaa durbee Maariyaam dhalatee gara biyya lafaa dhufe waamicha isa dhugaa isa ija namaatti mul'atu biyya lafaa keessaa gara ifaatti nu waame har'a ilmaa Waaqayyoo jedhamneerra. Deebaasitti dubbadha. Waaqayyo Abbaan isa har'a jireenya bara baraatti kaadhimama akka taanu isa yaadedha. Nagaartu Waaqayyo Abbaan isa waa'ee kenna yaadedha. Waaqayyo Ilmi immoo isa yaadame sana isa hojii itti hiikedha. Hafuurri Qulqulluun immoo isa raawwatee maatabaan mirkaneessedha.
warra masini gal ameen gedhaa kalaa. Barsiisni kun barsiisa guddaadha garuu guyyaa biraan dubbadha waa'ee fira qulqulluu waan dubbadhu dhufedha. Waaqayyo abbaan isa waa'ee kenna yaade. Waaqayyo ilmi immoo isa maal godhedha? Yaadi keessa gadi fidee maal godhedha? Raawwatedha. Waaqayyo ilmi erga raawwataa ta'e hafuurri qulqulluu immoo isa raawwatee mirkaneessee maatabaan chaappessedha. Isa kana maal godha gaafa jettanii biyya lafaa kana keessatti jireenya namaa irratti hojjeta. Egaa hafuurri qulqulluu har'a sadan Waaqayyo keessaa tokko inni ta'e biyya lafaa kana irratti waan hojjetu qaba. Jireenya nama dhuunfaadhaaf, waldaa kiristaanaadhaaf, uumama harka Waaqayyo hundumaaf iyyuu karaa inni ittiin hojjetu karaa kam gaafa jettan karaa dubbii isaati. Egaa Yohaannis maal jedhe waldaa kanaatiin namni gurra qabu isa hafuurri qulqulluu waldaa kiristaanaan jedhu maal godhu jedhe haa dhaga'uu jedhe. Maaliin hafuurri qulqulluu jechuudha? Dubbataadha. In dubbata Waaqayyo. Namni gurra qaba jedhu garuu maal godhu haa dhaga'uu jedhe. Mina dhagaa. Gurra jechuun immoo gurra saboonni kanan seeyina. Namni kan Kiristoos yoo ta'e hafuura qulqulluu dhagaa. Namni Waaqayyo abbaatiin beeku ilma beeka. Namni ilma beeku immoo hafuura qulqulluu beeka. Amanta tokko gaafa laalta yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti Waaqayyoon beeknaa jedhu garuu ilmi akkatti hin gargaaraman. Ilma beeknaa jedhu hafuura qulqulluutti hin gargaaraman. Namni Waaqayyo abbaa beeku ilma isaa Yesuus Kiristoosiin beeka. Isa kam? Isa hafuura ofii isaarraa fuudhee nuuf kenne. Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 9 na wajjin ta'agaam. Roomaa 8:9 jedha. Namni hafuura Kiristoos of keessaa hin qabne inni kan Kiristoos miti jedha. Namni maal of keessaa hin qabne? Namni hafuuricha of keessaa hin qabne hafuura Kiristoos of keessaa hin qabne kan Kiristoos miti jedha. Hafuurichi garuu yoo isin keessa jiraate jedha jireenya hafuura Waaqayyoo jiraattu jedha. Hafuurri qulqulluu kun immoo isa kamidha? Isa abdii ta'ee ilmaan namaaf kennamedha. Kakuma bakkeetti gaafa laaltan hafuurri qulqulluu ija hojii jireenya nama keetti uumuu yoo baate iyyuu dhufee wanta gaarii nama gorsee nama qajeelchee nama jiraachisa. Yoo elkeetti gaafa laaltan yoo el 2:8 maayidha bara booddeettidha. Bara booddee jechuun bara sakkeenya kanatti. Ani bara booddeetti foon uffataa hundumaa irrattan hafuura koo dhangalaasa. Dargaggoonni keessan dhiironni shamarroon maal godhu jedha mul'atan arguu raajiin dubbatudha. Abboonni keessan immoo abjuun abjootudha. Inni bara sakanadha. Erga barichi raawwatamee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga dhufee biyya lafaarratti dhalatee ka'ee booddee immoo hojii biyya lafaarraa erga raawwatee ka'ee booddee ofii isaatii gara iddoo yaada isa ganamaatti gara bantii waaqaatti gaafa ol ba'e akkas jedhe bartootaan ani biyya lafaa kanarratti qofaatti sin hin dhiisu. Kan sin gargaaru, kan sin dubbatu, kan sin hubachiisu hafuuri kan sin ergaa. Hojii ergamoota boqonnaa 2 keessatti immoo hafuurichi maal ta'eera? Ergamee ergaa asaasa yaade isa galqabe karaa bartoota hojii eegalchisuun hafuurri qulqulluu dhufeera. Nina dhagaa. Hafuurri qulqulluu bartootaaf gaafa dhufe wanta isaan yaadan miti. Wanta isaan beekan miti. Wanta isaan kaleessa eengada shaakalan miti. Yaada addaa, akeeka addaa, sagantaa addaa keetti raawwatee waan kaleessa eengada gochuu hin dandeenye waan baay'ee gochuu jalqaban. Hafuurri qulqulluu kenname bartootaan hojii kaleessa eengada hojjetanii hin beekne hojii aangoo Waaqayyoo baay'ee hojjetan. Hafuuricha gaafa argatan jedhe mitire Samaariyaa Yuudaa ammantaara lafaatti dhugaa baatu taatutti hin jedhe. Gaafa inni waadaa kana galee fi attamitti akka biyya keessaa ba'an attamitti akka dhugaa ba'an homayyuu hin beekan. Hafuuricha erga argatanii garuu dandeettii isaanii garas shaakalli isaanii garas amala isaanii garas dandeettii addaa kenneef. Hafuurri qulqulluun gaafa jireenya namaa keessa jiraatu yaada kee garas yaada haaraa afaan si kaa'a. Dandeettii kee garas dandeettii haaraa si laata. Ogummaa kee garas ogummaa haaraa si laata. Eenyuuf akka ta'e hin beeku ayyaanni kun hin baay'ata guyyaa irraa kana. Tokko faanii baasee ameen ayyaas. Ol kaasa harka mirgaa. Hafuurri qulqulluu hojjetaadha jedha ayyaa. Hafuurri qulqulluu garuu waan qabatamaa miti. Qaama fooniidhaan qaqqabamuu hin danda'u. Qalbii fooniidhaan tilmaamuu hin danda'u. Ija fooniidhaan kunooti jedhamuu hin danda'u. Warri hafuuricha qaban garuu waa'ee hafuurichaa beekuu danda'u. Ameen jedha. Sinee bisa harka bitaa mirgas qabime barra kana keessatti faallaa hafuura qulqulluu
afurri xuraan yaada kee amantii kee bitee kan jiru irraasii keera Yesuusa irraasii keera na dhagaa afuura qulqulluu eenyutu dhagaa warra geettaniif afurri qulqulluu warra afuricha qabamichaatu dhagaa Roomaa 8:9 sana muribbadhe jechuudha afurichaaf keessaa qabaannan wanta afurichi gadhu beetta wanta afurichi gatu beetta maalummaan afuricha sii gala yoo hin qabaanne garuu maalummaan afura qulqulluu siin galu hojjechuunsa siin galu Roomaa 8 lakkoofsi 14 maal jedha meera qadbisaa Roomaa 8 afurri keenyi jedha meena wajjin jedhame afurri keenyi jedha afura Waaqayyo wajjiniin walii galuutiin jedha ijoollee Waaqayyo ta'uu keenya dhugaanuuf hin baay'edha maal keenya hafurri keenya hafura eenyu wajjin hafura Waaqayyo wajjin walii galuutiin jedha ijoollee Waaqayyo ta'uu keenya dhugaanuuf hin baay'edha haadhatti dhugaanuu baatoon taane abbaa dhugaanuu baatoon taane akka mucaa Waaqayyoo taane akka ilma Waaqarraa taane hafura keenya dhugaanuu baa hafura eenyu wajjin walii galee hafura Waaqayyo wajjin walii galee har'a sin eebbisas qabarka bitaa mirgaa liitorkii hafura kee kan kute sirraa dhayeera maqaa Yesuusan sirraa dhayeera jiraansi keessa hafurri Waaqayyoo maa'eedha Roomaanigaa hafurri keenya hafura Waaqayyo wajjin walii galee ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa baay'eedha maal jedhee biyya lafaa keessa jirta malee ati kan biyya lafaa miti maasiin gedha hafurri kee dhugaa baagechuun ati mucaa Waaqarraati Waaqayyoon dhagayi Waaqayyoof jiraadhu akka seera Waaqayyootti deddeebisiin jedha maal waan ta'eedhaaf nuni ijoollee Waaqayyoo waan taaneedhaaf har'a garuu hafurri kee dhugaa sii ba'an jiru taanaan hafurri kee du'eera jechuudha hafura Waaqayyoo dhaga'uun immoo hundumaarra caala waldaan kun rakkina isheen qabdu yeroo Yohaannis barreesse hafura qulqulluu dhaga'uuf rakkina qabdi indaaf waldaa argoon bichaanti jedhe toon ta'ini waldaa Efesoonii waldaa Laadoqiyaatiin waldoolee torban biyya Eeshiyaa keessa argamtu maal jedhe Yohaannis gaafa barreesse dhuma irratti namni gurra qabu isa hafurri qulqulluun jedhu maalaa godhu jedha haa dhaga'u isa hafurri qulqulluun waldaa kiristaanaan jedhu maalaa godhu haa dhaga'uudha rakkinni biyya Eeshiyaa keessa waldaa kiristaana yeroo sana hafura qulqulluu dhaga'uun barbaadu mina dhagaa har'a hafura Waaqayyoo kan fakkaatu baay'eedha barteedhaan shaakalliidhaan iyyaan mintaarboodhaan sagalee Waaqayyoo kan fakkaatu hafura Waaqayyoo kan fakkaatu baay'eedha hafurri Waaqayyoo sitti immoo yeroo gammachuu bikkaasi faarfachiisa miti yeroo gaddaa bikkaasi boo'isa miti indaam kan sinnibu hafurri Waaqarraa si keessa giraannaani faallaa biyya lafaa si giraachisa mee ameen jedha afaani baasaati dhuguma hafura Waaqayyoo qabaannaan ati bara biyyi lafaa sirbu hin boossa ameen hin gettanii bara biyyi lafaa sirbu maal taata hin boossa maaliif beetta qannoon biyya lafaa qannoo biyya Waaqarraa miti waan ta'eedhaaf yeroo biyyi lafaa boo'ummooti immoo faarfatta har'a hafura Waaqarraan guutamii ba'i maqaa Yesuusiin tokko harka sarkaase ameen agariyyate hafura Waaqayyoof keessaa qabaannaan faallaa biyya lafaa jiraattaati yeroo biyyi lafaa banne kaa duune kaa yeroo jedhu ati immoo maayetta anaaf jireenyi jira anaaf iddoo tan oolu qabaani har'aa qabee sammuu kee waan Waaqarraadhaan guuteera dhiigolichaan guuteera maqaa Yesuusin nama si bukkee jabeessi qabiiti hafurri Waaqayyoo si'aa dhaalu jedhaani sittaa dubbatu jedhaani eenyurraa akka ta'een beeku har'a liitorkii biyya lafaan kuta maqaa Yesuusin as qabiin jedhe mana keerraa qalbii keerraa abjuu keerraa waan hafura Waaqaa biraan taane dheera sirraa dheera heera alaabaadhaa baas mee afaani baasa ameen jedha wanti hafura Waaqayyoo biraa ta'e beekama beekamtii hafura Waaqayyoo sitti wal takka hafura Waaqayyoo ta'uusaa kan beektan ergaa raagota biraa gara keessan dhufu jedha yeroo kadhattan jedha akka hafurri Waaqayyoo isin dhage yeroo hundumaa hafura qulqulluu bira gaddin jiru gammachuu malee ta'es ta'uu baates migates migachuu baates laaraa dooba baas eenyurratti akka ta'een beeku har'a hafurri Waaqayyoo
Hafuura biyya lafaa si mo'isu gara keetti dabala guyyaa irraa kana. Guutamtee baata maqaa Yesuus. Dhaga'uun garuu hundumaarra caala. Waldaan biyya Eeshiyaa torban sheeyyuu waldaa Efesoonin dabalatee Laadooqiyaa dabalatee waldaalee torban sheen maal jedhe namni gurra qabu isa hafuurri qulqulluu waldaa kiristaanaan jedhu haa dhaga'u. Dhaga'uu maal gochuudha beektu raawwachuudha. Dhaga'uu jechuun maal jechuudha walii galuudha. Dhaga'uu jechuun maal jechuudha gochuudha. Waaqayyo gaaf tokko maal Abrahaamiin yaa Abrahaam jedhe biyya kee keessaa maatii abbaa kee keessaa bayin sagalee halkan abjuudhaan fedha. Halkan ciisee qalbii hafuuraa keessatti Waaqayyo dhaga'e booddee dhaga'anii taa'otoon ta'e raawwachuu dhabanteedhaa fi umurii dulluma keessa waggaa 75 jaarsi maal ta'e bayinaan jedheera Waaqayyo waan ta'eef jedhee baay'ee qajeele. Gaafa dhageessuun raawwatta. Gaafa dhageessuun abboomamta. Gaafa dhageessu Waaqayyoon sodaatta. Gaafa dhageessu Waaqayyoof sagadda. Har'a koobar baay'een keenya hafuura Waaqayyo waan dhageenyu nutti fakkaata. Hafuura foonii, hafuura seexanaa. Foon illee si jammar qabatamaa yoo ta'e hafuurri daasisamu waan ta'eedhaaf hafuurri qabatamu. Foon yeroo tokko beektanii ergaa qaba. Ergaa dabarfata bara kana waldaa keessatti. Kansaa yaadasaa yoo amante ofii koo dabaladhee wangeelli machem asii asee dhaddoo aarsaa irraa kaasee naafsii dabalata. Irree abbaa ormaa hafuuricha bara dhumaa kana ergaa isaa gurra kee lamaan irraa kuteera dhiigolichaan. Cireera dhiigolichaan. As qaba harka bitaan mirgaa sagalee biyya lafaa ergaa seexana dhageessee qoramaa kan jirtu irraa siikeera. Laman dhaga'iin tokko dhaga'i. Hafuuricha dhaga'i. Abbaa ta'e har'a Waaqayyo lafaan dhaatee mo'ata hafuura isaatiin ameen gidaayyaa. Mena dhagaa. Waaqayyoon dhaga'uuf seexana dhaga'uu gidduu garaagarummaa guddaa jira. Ama baay'een keessan baaleen bayi siniinaa gedhan raajii. Anis raajiidhaan raagota cophee ummiten. Booleen baata siniinaa gedhan. Yaadi garaa keessatti hin dubbatu taanaan dhaga'i. Lapheen kee aaran galfatu taanaan. Lapheen kee simboqotu taanaani ergichi eenyu biraa akka ta'e adda baasi. Yeroo kam hafuurri Waaqayyo hafuura Waaqayyoon hin mormaa? Hin mormaa sabaa? Hin mormu. Tokko tokko magaafa gartan walii humbeettan bilbilaan kadhachiifattu kadhattuuf lapheen kee uffeesi jedha. Bara kana hafuura foonii isinitti himu ergaa foonii isinitti himu barri kun ergaan foonii illan gafa 99 darbee 100 guutuuf kan fiigu ergaa foonii isinitti himu foon gammachiisuuf hin dabartaa hin ceetaa hin mo'attaadha. Garuu maal ittiin jedhe waldaa kanaan namni hafuura qulqulluu dhaga'u yoo jiraate waa Waaqayyo waldaa kiristaanaan galoo karaa hafuura samaalaa godhu haa dhaga'u. Haa dhaga'u. Mi'amiin jedhaa. Inni jedha gaas deebi'ee mannaa dhokkataa maal godha gedhaa hin laataa fedha. Mannaa dhokkataa. Maa jechuudha mannaa dhokkataa jechuun yoo kakkuma ufatti deebine isa Waaqayyoo saba Israa'eliidhaaf ba'uu 16-14 gaafa dubbiftan isa Waaqayyo saba Israa'eliidhaaf lafa onaa keessatti akka yaada namaatti harka namaa waan hin hojjetamne maayinniin mannaa irraa dhufe mannaa kenneef Waaqayyo mannaan sun immoo gedhaa bixxillee haphiidha akka dammaa mi'aawudha jedha. Bixxillee haphii akka dammaa mi'aawu kenneefidha. Bara Museen saba Israa'eliin biyya Gibxii baasee Kana'aanitti geessaa jiru. Maaliif sabni Israa'el erga biyya Gibxii ba'ee biyya Gibxittis nyaata akkasii nyaateen beeku waan ta'eedhaaf maayinni jedhan mannaa jechuun maayinni irra dhufe maayinni jedhan achumarraa maaltu mogga'e maqaan mannaa mogga'e na dhagaa. Mannaa sana booddee garuu nyaatanii quufanii ka'anii booddee hundi isaanii maal godhan deebi'anii Waaqayyo irratti ka'an. Garuu Waaqayyo akka yaada namaatti harka namaan kan hin hojjetamne eebba dhokkataa kenneef. Eebba Waaqayyo irraa fudhatanii sabni kun garuu maal hin taane ittiin gammanne hin beelofne eegennaan Waaqayyo Waaqarraa mannaa kenneef foon arraan eegennaan immoo dimbiriqee kenneef Waaqayyo caaffanni maal hamma funyaanitti jedha foon nyaakiseenii Waaqayyo jedha. Hamma funyaanitti nyaakisii Waaqayyo. Ameen jedha. Namni baay'ee quufee yeroo hamaa keessa galu abbaabba eessaan baanam? Yesuus hin beektan eessaan nama baa? Funyaanin nama baa miti sabaa?
Nan sobee yeroo baay'ee qoftan eessaan simbaa. Eessaan nama baa maalii dubbadha? Funyaanin nama baa. Funyaanin simbayin eebbike. As qabisin eebbisan dhiigolikkaan funyaanin simbayin maqaa Yesuuseen. Kan caafata jedha. Waaqayyo irratti waan gumgumanii jedha. Hamma funyaanitti isaan nyaachiseedha. Hamma funyaanii jechuun hangaa ol jechuudha. Amma san salacha'anitti. Maaliif beektu? Waaqayyoon dhaga'uu waan dideef sabni Israa'el Waaqayyo itti gaddeera garaansaa. Maal jedhe gaaf tokko Waaqayyo Museedhaan yaa Museedhe an saba kana jedhe hunda ishee raawwadhee balleesseen saba biraa sii kennaa jedheen. Hunda ishee raawwadheen balleessaa siif immoo jedhe saba biraan kennaa fedhe maal Waaqayyo akkamitti akkas gootaa jedhe. Hin dadhabe siin jedhu baasee ka'ee booddee karaatti gate siin jedhu waan ta'eedhaaf adaraa kee maal godhe jedhe anaan balleessi malee saba kanan balleessiin jedhe. Sabikkatu maal gochaan jiru beektu? Wanta Waaqayyo dhaga'an jiru. Waaqayyo maal ittiin jedha? Yeroo karaa isaaniitti dheeratee bishaan amna yeroo jedha Waaqayyo kattaa keessaa bishaan baasa. Qobaa keenya gaafa jedha Waaqayyo guyyaa guyyaa duumessaa ibiddaan dura isaanii deema. Halkan halkan utubaa ibiddaatiin dura isaanii deema. Otoo isaan gaggeessaa jiru Waaqayyoon dhaga'uurra biyya Gibxii dhaga'aa jiru foon isaanii. Har'aa qabee dhageetti Waaqayyo irraa si deebisu. Irraa si keera dhiigalichaan. Maalitti balleesse Waaqayyo? Guyyaa guyyaa utubaa duumessaa. Halkan halkan utubaa ibiddaa. Deemsisaa jiroo Waaqayyo. Geggeessaa jiroo. Maali Waaqayyo ni dhaga'an? Inni barichaa Waaqayyo karaa Musee gaggeesse. Sabichi hafuuratti Waaqayyoon dhaga'uun qabu bara sana. Hafuurri qulqulluu nama keessan jiraatu waan ta'eedha bara sana. Nama raagi dubbachiisu, nama ergaattiin dubbachiisu irra dhufee deema malee keessan jiraatu. Bara koo bara kee garuu nuni dhufee galaan qabnu nu keessa jiraata. Nu wajjin jiraata. Dhaga'i yoo abdii kutte kan abdii sitti haasa'u gamaa miti kan eeggatutti si keessa jira. Yoo karaa wallaalte kan karaa sitti agarsiisu ganaa raajii ekelee miti si keessa jira. As qaberraa qabee si keessaa ka'u dhiigolichaan. Meena keessaa ka'a gedhaayyaa. Jedha afaan baasana keessaa ka'a gedhaayyaa. Kadhachiifachuun gaariidhaan kadhannaan mormu garuu maal godhe beektan tokko tokko amma yeroo qorumsa wayiitti dhufu yeroo waan xinnoo mashee gaddammaa hidhu raajii naawwamaa paastekarri naawwamaa nan badee kaa du'e kaa hidhu. Dhugaan siin gadha garatoo gajjettee melaphee keetti waasaa. Ilaa kadheenyu akka ta'e hin beeku. Liitorkiin hafuura kee cufamee kan jiru har'aa qabee saabonaa kenne baneera. Har'aa qabee dhageettii kee baneera dhiigolichaan. Dhageettii kee baneera maqaa Yesuuseen. Hafuura qulqulluu dhaga'uun sabaa dhagaa hundumaarra caala mannaa dhokataan kennaa fedhe Waaqayyo. Mannaa dhokataa nan kennaa fedhe. Lammaffaa maa jedhe maqaasaan dhagaa calaqqisarti maal godha jedhe nan caafaa fedhe. Tokko mannaa dhokataa jechuun eebba dhokataa yoo maal godhan yoo Waaqayyoon dhagaan yoo hafuura qulqulluu dhagaan. Nan amana baay'een keessan har'uma saarraa yeroo riba keessanii kaatan kadhadhuu baay'atoo Waaqayyo isiniin gadhu diddanii baatan. Nan amana baay'ee keessan torban kana keessa Waaqayyo qoy soomaaf sagadaan guyyaa 2-3 ture isiniin gadhu ofirra Waaqayyo diddanii utaaltanii hojii keessan kan lolta lakkoofsan qabdanii. Meena wajjin ta'a waa tokko nu badhaa gara koo ta'aati. Biyya lafaa kana wal'aansoo qabaa kan jiru hafuura lamadha. Tokko hafuura Waaqayyoo, lama hafuura hamaadha. Yeroo hafuurri Waaqayyoo gara kee dhufee gajjedhina kan dhusiin jedhu hafuura Waaqayyootu hafuura maa waraanuuf fida. Siniin gadhan beeku hafuurri Waaqayyoo yama banagaa lafumaa ka'ee bayyesuusim jedhi gadhi siin gadhan beeku ifadhu siin gadhan beeku. Maalan ifadhaa gette taanaan akka fooniitti ati foon keetti deebi'aa jirta. Siin jennaan gatoo ol kaatee bayyesuusim jettee waan dhiga namaatti mul'anne waan dhufte gararraa. Kadheenyu akka ta'e beeku arraba kee barka kee hiikeera dhiigolichaan hiikeera maqaa Yesuuseen. Harka mirgaa ol kaasaa hafuurri qulqulluun dubbataadha gedhaayyaa. Jedhaa dubbadhaa hafuurri qulqulluun dubbataadha gedhaa. Qabeenya dhokataa jechuudha inni mannaa dhokataan kennaa fedhe. Namoota baay'eetu Waaqayyo kadhadhuutii bayii karaa kee har'aaf kadhadhuu jalqabii. Dhugaadhaan garuu kan didan lakkoofsan qaban. Biyya lafaa kana irratti immoo ati hafuura Waaqayyoo baattee waan jirtuuf inni ollaa kee jiru immoo
hafuuricha of keessaa waan hin qabaanneef hafuura kan biraa qabaata. Kun immoo dirqama. Hafuurri hamaa hafuura qulqulluutiin hin morma. Hafuurri qulqulluu hafuura hamaatiin maal hin godha? Hin morma. Na dhagaa moosifachuu bisaa ta'u mo'amuu bisaa ta'u ga'eensi harka jira. Ameen hin gattanii? Na dhagaa girtuu warra ollaa kee ta'anii haadhoo garaa kee yoo haa ta'u Kiristoosin hin qabu taanaan inni hafuura xibaaraa, hafuura biyya lafaa, hafuura saamaa baata. Na dhageenya matoo. Ati immoo amma fe'eeyyuu duubatti deebi'i, amma fe'eeyyuu kufi cubbuutti gooftaa fudhattee hin ganne taanaan si keessa hafuurri qulqulluun jira. Dirqama abiddiif haafni immoo waliin galu waan ta'eedhaaf iftiif dukkanni immoo wal dhiiba waan ta'eedhaaf dirqama kee dhiibamta. Har'aa qabii garuu caali malee caalamii dhiiga qaraanii horraan caali maqaa Yesuusin. Nama simmukka jiru qabaraasaa akkas jedha loluu yoo baatte iyyuu jedhaani garee isaanii waan hin taaneef jedhaani lolamuun kee dirqamadhaa jedhaani. Dirqama miti maal waan hin taaneef garee isaanii waan hin taaneef. Dhugaan isiniin jedhama baay'een keessan siin tuqu nan tuqii waan getta wayii fakkaata haala keessan gaafa laalu hin kadhattanii hin ifatta waan ta'eef. Dhimma kee dhiifte malee inni immoo mataa kee irra deemuu yaada. Har'a garuu sirraan rugufa dhiigolichaan. As qabaa duuba fuuldura kan jirtan sirraan rugufa dhiigolichaan. Naannoo kee irraa hojii kee irraa dhayeera Yesuus. Dhayeera. Sagalee jabaatiin hafuurri Waaqayyoo hin dubbata jedhaa mayyoo. Na gargaara jedhaa Iyyaas. Moo'icha naa laata jedhaa. Nama baay'eetu guyyaa har'aa humna argatee baa mana kanaa. As qabina siin jedhedha. Hiriyyaa makee bukkeedha. Ollaa makeedha. Wajjin alattee gooftaa kan hin qabne irraa. Gadi baatee waa waraanta hafuura Waaqayyoodhaan eeyya. Waa waraanta dhiiga Yesuusin. Alaabaa diyaas. Maal jedhe ergama Phaawulos Efesoon boqonnaa 6 keessatti lakkoofsa 10 irratti kana achi humna isaa aangoo qabeessatti jabaadhaa dhaabadhaa. Maal ta'a dhaabadhaa? Jabaadhaa jechuun maal jechuudha? Akka saroota ammaa keessaatti nyaadhaa jechuudha karaa biraa. Hidhadhaadha. Ila nama sagaliif ergaadha kun. Dirree amma kuuftetti kaataa siin jedhe Waaqayyo galgala kana. Laalaaba sandiyaa. Dhuguman siin jedha. Ulee ija namaatti mul'anneen hin ariina jechaa jiru. Abee ulee san harkatti cabseera Yesuusam. Cabseera Yesuusam. Harka mirga darbadhutti cabeera gedayyaa. Cabeera gedayyaa. Cabeera yayyaa. Kan amante irraa furri Waaqayyo dhaqee mataa isaa sii dhaalaa. Mataa isaa sii dhaan jedhii galichaan. Mataa isaa sirraa dhaa Waaqayyo guyyaarraa. Hafuurri Waaqayyoo mee lafa onaa yoo si geessa yoo moo'icha sii laata. Eessa yoo si geessa iyyuu lafa onaa lafa duwwaa. Nagarree maal jedha furri Waaqayyo gaaf tokko gaarraa iskee raagichaa dhufee iskee 37 keessatti harki Waaqayyoo narra ture jedha. Innis jedha hafuura qulqulluutiin na fuudhee dachee lafee gogaan guutee keessa nan dhaabbachiise jedha. Mee yaada eessa geesseeni lafa onaa dachee lafee gogaan guutee keessa nan dhaabbachiise. Hafuura Waaqayyootu immoo na geesse jedha. Hafuurri Waaqayyoo si geessinaamme dachee namni milkoomne irratti milkooftaati. Yeroo namni hin galateeffanne galateeffata dhalaa. Nama hafuuriif ergaadha ji'a kanaa qabee lafti onaa amma hin misooma dhiigolichaan. Hin misooma dhiiga garaanii horraan. Misooma hafuura fudhadhuu galii eeyyee. Haa misoomu dhiiga Yesuus.